Bara dhufutti barattoonni yuunivarsiitii filatanitti barachuu akka eegalan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksisuudhaan yuunivarsiitii barattoonni filanne ammoo tajaajila biraatiif ooluu akka danda'an akeekkachiiseeti jira. Dhaabbanni teekinooloojii Shaggar barattoota akka biyyaatti qabxii olaanaa galmeessan simachuudhaan barnoota eegalchiisuu beeksiseeti jira. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hidhattoonni duraanii kanneen meeshaa waraanaa hiikkachuudhaan uummatatti dabalamuun kafaltiin hin kafalaminiif guyyaa irraa hiriira bahaati oolan. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota lammii miidiyaa kanneen asii olitti dhageessan matootii oduu teenya har'aatii bal'ina oduu isinitti himna. Chaanaalli lammii miidiyaa hiriyootaa fi namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha bal'inni oduu teenya har'aa akka itti aanutti dhiyaatu. Jimmata Dabree onkolleessa 10 bara 2025 waltajjii yuunivarsiitiilee mootummaa wajjin taasise irratti haasawa kan taasise ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa bara dhufurraa jalqabee barattootaaf yuunivarsiitii ramaddiin kennamuufi hafee barattoonni yuunivarsiitii fi barbaadan qofatti barachuun akka danda'an hime. Yuunivarsiitiin barattoonni hin filannee tajaajila biraatiif ooluu akka qabu akeekkachiiseeti jira. Barattoonni yuunivarsiitii filannoo isaanitti barachuu akka jalqaban himuudhaan mootummaan yuunivarsiitii barattoonni hin filamne tajaajila birootiif fayyaduu akka danda'an shakkiin qabu jechuudhaan Piroofeesar Biraanuu Naggaa yuunivarsiitiileef akeekkachiisa dabarse. Yuunivarsiitiiwwan barattoonni hin filannee fi akkuma mootummaan godhe baajata doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu kennuun sirrii akka hin taane ministeerri kun ibsuudhaan kanaan ammoo yuunivarsiitiin sirna baruu fi barsiisuu isaanii qulqullina hin qabneef ilaaluu akka qabanis dhaameeti jira. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa kanaan dura yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa barbaadamu guutuu yeroo dadhaban manneen barnootaa bultii addaa sadarkaa lammeessaatti akka jijjiiraman dubbachuun ni yaadatama. Piroofeesar Biraanuu Naggaa dhaabbileen dhuunfaa waliin waggoota afuriif hojjechaa akka turan hubachiisuudhaan qulqullina barnootaa yeroo isaaniitiif dursa olaanaa kennuun barbaachisaa ta'uu ibseeti jira. Waggoota 3 dabran kana keessa irra deebiin galmeessuu ilaalchisee odeeffannoo waa'ee istaandaardii kanaa raawwatamaa akka turee fi warri ulaagaa kana hin guunne damicha keessatti itti fufuu akka hin dandeenye irra deebi'uudhaan yaadachiise. Kanumaan wal qabatee waggoottan dabran keessa dhaabbileen barnoota olaanoo dhuunfaa waliin akka hojjetan gaafatame bu'aa madaallii irratti hundaa'uun fooyya'insi akka qabaataniif yeroo xumuraa kan kenne ta'uus ibseeti jira. Dhaabbileen yeroo jaamii keessatti fooyya'insa damee kana itti fufan kanneen fooyya'an garuu egeree Itoophiyaatiif haala kamiinuu akka barbaachisan hime kanneen hin fooyya'ne immoo Itoophiyaan qabattee deemuu akka hin dandeenye hubachiiseeti jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo mootummaa irratti madaallii wal fakkaatan kan raawwatamu ta'uu ibsuudhaan kanneen dhuunfaa qofa osoo hin taane yuunivarsiitiiwwan mootummaas hojimaata wal fakkaatuun cufamuu akka danda'anis Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksise. Yuunivarsiitiiwwan mootummaa ulaagaa jaamee yoo hin guunne faayidaan isaan argatan irra deebi'uun ilaalamuu akka qabu ibsuudhaan haalli manneen barnootaa bultii sadarkaa lammeessaa bal'inaan hundeeffamaa jirus jiraachuu Piroofeesar Biraanuu Naggaa beeksise. Dhaabbanni teekinooloojii Shaggar Inistituut Teekinooloojiin yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ee yeroo jalqabaatiif barattoota madaallii hedduu keessa dabruun akka biyyaatti qabxii olaanaa fidan guyyaa kaleessaa simatee barnoota eegalchiisuu beeksise. Hayyoon dhaabbanni kun hundaa'eef dameewwan saayinsii uumamaa jaarraa 21ffaa keessa baay'ee barbaachisoo ta'an kanneen akka saayinsii hawaa, hubannoo namtolchee, saayinsii nuukilaaraa, baayooteekinooloojii, elektirikaalii, makaanikaalii fi maateriyaal injiinariingii irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameeti jira. Kunis cabinsa sirna barnootaa keessatti uumame fooyyessuuf fala ta'uu akka danda'u sagantaa kanarratti kan argame pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibseeti jira. Shaggar Inistituutiin Teekinooloojiin sirna kenniinsa barnootaa niikularaa fi laaboraatooriiwwan dhaabbilee barnoota olaanoo idil addunyaa gama kanaan dursa qaban kan hordofuun kan wal sime ta'uun ibsameeti jira. Akkasumallee saayintistoonni idil addunyaa hirmaachisuun barnoota yaadrimee caalaa barnoota gochaan deeggarame kennuun kaayoo ijoo Shaggar Inistituut Teekinooloojiin ijaarameef keessaa tokko ta'uun ibsameeti jira. Kunis barattoonni qacaleen kanneen fedhii addaa qabanii fi carraa shakaallii sakatta'insa laaboraatoorii fi yaalii gochaan uumuu kalaqaaraa akka uumamaniif kan jajjabeessu ta'uun carraa bareedaa uumame ta'uun ibsameeti jira. Sirna simannaa barattoota Shaggar Inistituutii Teekinooloojii adeemsifame kanarratti barattoota qacalee calallii hedduu keessa dabarsuudhaan simataa ture. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoonni olaanoon argamuudhaan barnoota kana eegalchiisan hoggaa ta'u barattoota carraa qaalii kana argatanii fi maatii barattootaatiif ergaa baga gammaddanii dabarsaniiti jiru. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hidhattoonni duraanii kanneen meeshaa waraanaa hiikkachuun uummatatti dabalaman mindaan kafalamuu dhabuu wajjin wal qabatee guyyaa irraa hiriira bahaati oolan. Wallabdee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti uumameen waggoota lama dura humnoonni waraanaa Tigraay waliin
humnoonni waraanaa Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa booda hidhannoo hiikkatan mindaan nuuf hin kafalamne jechuudhaan guyyaa irraa onkololeessa 13 bara 2025 magaalaa Maqaleetti hiriira bahuudhaan dhaadannoo dhageessisan. Hooggantoonni olaanoon TPLF kunneen guyyaa irraa hiriira bahaniin hidhattoonni odoo nuti hin hiikkanne nageenyi hin bu'u meeshaa nu hiikkachiisuun uummata hidhachiisuu jechuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisan. Hidhattoonni dhaaba jala jiran kumaatamaan lakkaaman mindaan kafalamuu dhabuu fi adeemsi hidhannoo hiikkachuu haaromsuu fi ida'amuu hawaasummaa addaan cituu mormuudhaan mormii isaanii dhageessisan. Hidhattoonni duraanii mindaan keenya ji'ootaaf hin kafalamin jaan kunneen guyyaa irraa addabaabaayii magaalaa Maqalee keessattuu bakka addaa awwaalcha wareegamtootaatti hiriira bahuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisaniiti oolan. Mormitoonni kunneen dhaadannoowwan akka mindaan keenya nuuf kafalamu wareegama kafalleef gatiin haa argamu jedhuu fi adeemsa hidhannoo hiikkachuu fi haaromsuu fi hawaasatti ida'amuu maaliif addaan citee kaja'u maaliif addaan citee kaja'uun dhaadannoo isaanii dhageessisan. Taateen kun faallaa miidiyaalee aangoo fi injifannoo hooggantoota wayyaanee agarsiisan. Jaarmiyaan kun qabsaa'ota ofii biratti amantaa guddaa dhabaa jiraachuu fi rakkoo keessoo isaanii mudachaa jiru ifatti mul'isa jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa Tigraay tokko tokko hiriira kana qeeqaniiti jiru. Hidhataan duraanii maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne tokko waa'ee hiikkachuu fi hojiin ala ta'uu hoggaa dubbatan waan ijoollee keenyaaf kenninu dhabne wareegama nuti kafallee dagatan jechuudhaan bohuu miidiyaan Tigraay gabaasetti jira. Naannoo sanitti waldhabdee olaanaa kan ture hoggaa ta'uu dhimma kanarratti bulchiinsi naannoo Tigraayis ta'e hooggantoonni wayyaanee olaanoon haga ammaatti deebii kan hin kennin ta'uunis gabaafameeti jira. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.